Harkafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddooti banaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddooti banaan dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Manni maree bakka bu'oota uummataa bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamanitti yaa'isaa geggeesseera. Dabalata oduu kana Marshaa Shooppaa akka taanutti qindeesseera. Manni maree bakka bu'oota uummataa bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti yaa'isaa geggeesseera. Yaa'ii kanarratti miseensonni mana marichaa yaadaaf gaaffilee siyaasa dinagdee fi hawaasummaa kaasanii kan jiran yoo ta'u, ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaaffilee miseensota mana marichaa irraa kaanii fi deebii fi ibsa kan kennan torban kana keessa. Humna miidiyaaf kominikeeshinii fayyadamnee milkaa'ina dachaa gonfannee jedhan obbo Haayiluu Addunyaa. Dabalata oduu kanaa gaaddisa ittaanaa akka taanutti qindeessiteetti. Sirna walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa Booranaa 72ffaa irratti miidiyaaleen taateewwan jiran hunda jalbultiirraa eegalanii hanga guyyaa jalaatti hojjechaa turaniif sirni beekamtii fi galateeffannaa qindoomina biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa fi kominikeeshinii Oromiyaan taasifame. Sirna kanarratti argamuun haasawaa kan taasisan hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa miidiyaa fi kominikeeshiniin humna jabaa jijjiiramaa milkeessuu fi fedhii odeeffannoo dhala namaa guutuu keessatti gahee olaanaa kan qabu ta'uu kaasuun milkaa'inootaa fi injifannoo galmaa'anis ta'ee kufaatii dugda duubaa humni miidiyaa fi kominikeeshinii akka jiru dhugaa hunda keenya walii galchiisu ta'uu himaniiru. Kanaaf miidiyaan ijaaruufis ta'ee diiguuf gahee bakka bu'iinsa hin qabne kan qabu ta'uu himuun odeeffannoo kennuu, barsiisuu fi bashannansiisuu, ijaarsa biyyaa milkeessuu fi sirna dimookiraasii gadi dhaabuuf miidiyaan humna olaanaa kan qabu ta'uu dubbataniiru. Sirna dabarsa baallii gadaa Booranaa 72ffaa irratti miidiyaaleen taateewwan jiran hunda jalbultiirraa eegalee hanga guyyaa jalaatti odeeffannoo bifa qindaawaa fi hawwataa ta'een duudhaa fi deemsa sirna gadaa bifa agarsiiseen hojjechuun humna miidiyaa guddaa ta'uu gochaan waan mul'isanii fi galatoomaa ulfina argadhaa jechuun obbo Haayiluun miidiyaalee kan galateeffatan torban kana keessa. Koomishiniin karooraa fi misooma Oromiyaa dhaabbata Economic Association of Itoophiyaa waliin waliigaltee hojii mallatteesse. Dabalata oduu kana Marshaa Shooppaa akka taanutti qindeesseera. Koomishiniin karooraa fi misooma Oromiyaa dhaabbata Economic Association of Itoophiyaa jedhamu waliin dinagdee goroo naannichaa moodoleessuuf waliigaltee hojii waggaa 2 turuu mallatteesse. Hoogganaa itti aanaan koomishinichaa obbo Julaa Lammaa sagantaa waliigaltichaa irratti akka jiranitti waliigalteen mallattaa'e waliigaltee naannichatti appilikeeshinii maayikiroo ikoonomik moodel jedhamu kan sirna dinagdee naannichaa madaaluu fi guddina dinagdee naannoo fi biyyaa fuulduree tarkaanfachiisuuf gargaaru yommuu ta'u waggoota 2 kan turuudha jedhan. Maayikiroo ikoonomik moodelii hojiirra oolchuuf waliigaltee mallatteessine kun dinagdee kan hordofu xiinxaluu fi madaalaa deemuu fi qooda murteessaa qabaachuu obbo Julaan dubbataniiru. Keessattuu yeroo ammaa naannichatti karoora xiiqii qophaa'ee qulqullina baay'inaa fi ariitii barbaadamuun hojiirra ooluu akka qabuu fi kallattiin kaa'amee hojjetamaa jiru kanatti haala baratameen deemuun hojii karoorfaman milkeessuun gahee Oromiyaan guddina biyyaa keessatti qabu milkeessuun waan hin yaadamnee fi moodela kanatti fayyadamuun dirqamaa jedhan. Hojii geggeessaan dhaabbata Economic Association of Itoophiyaa Profeesar Mangistuu Katamaa gama isaaniitiin waliigalteen koomishinii karoora Oromiyaa waliin mallatteessan dinagdee goroo naannichaa moodoleessuudhaaf ta'uu ibsaniiru. Moodeliin dinagdee kun moodela haaraa maashin leerniingi jedhamuun xiinxala haaraa biyya keessatti hanga ammaatti hojiirra hin oolleen hojjetamu ta'uus kaasaniiru. Pirojektiin kun qarshii miiliyoona 24 kan raawwatamu yoo ta'u waggaa 2 keessatti kan xumuramu ta'a kan jedhan torban kana keessa. Innisheetiivii misooma avokaadoon milkaa'inni jajjabeessaan argamuusaa biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Dabalata oduu kana Marshaa Shooppaa akka taanutti qindeesseera. Naannoo Oromiyaatti innisheetiivii misooma avokaadoon milkaa'inni jajjabeessaan argamuu biiroon qonnaa Oromiyaa ibseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa galmoota qonnaa naannichaa milkeessuu fi innisheetiiviiwwan garaagaraa bocuun hojiirra oolchaa jira. Haaluma kanaan innisheetiivii misooma avokaadoon waggoottan 5 darban hojiilee hojjetamaniin bu'aa jajjabeessaan argamuu hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Mahammad Saanii Amiin himaniiru. Waggoottan duraa avokaadoon lafa hektaaraa 16,000 irratti misoomaa ture yeroo ammaa lafa hektaaraa 40,000 irratti misoomaa jiraachuus ibsaniiru.
oomisha avukaadoo sanyii filatamaa bal'inaan dhiyeessuun gabaa biyya keessaa fi alaaf dhiyaachaa jiraachuus dubbataniiru. Avukaadoon godinaalee Jimmaa, Bunnoo, Beddellee, Iluu Abbaaboor, Wallaggaa Lixaa, Wallaggaa Bahaa fi Qellem Wallaggaatti sadarkaa olaanaan oomishamaa jiraachuus himaniiru. Hanga ammaatti oomisha avukaadoo gabaa biyya alaaf dhiyaaterraa galiin doolaara miiliyoona 1 ol argamu obbo Maammar Saaniin kan ibsan torban kana keessa. Kallattii hojjetamaa jiru kanatti haala baratameen deemuun hojii karoorfaman milkeessuun ga'ee Oromiyaan guddina biyyaa keessatti qabu milkeessuun waan hin yaadamneef moodela kanatti fayyadamuun dirqamaa jedhama. Lafa sirnaan bulchuun gaaffii siyaasa dinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoo kan deebisuu ta'uu biiroon lafaa Oromiyaa beeksise. Dabalata oduu kanaaf gaaddisee ittaanaa akka taanutti qindeessiteetti. Lafa sirnaan bulchuun gaaffii siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoo kan deebisu ta'uu biiroon lafa Oromiyaa beeksise. Lafa naannichaa sirnaan hoogganuun akka misoomu taasisuuf xiyyeeffannoo olaanaan kennamee hojjetamaa jiraachuu hoogganaan itti aanaa biiroo lafa Oromiyaa obbo Isaa Guyyee ibsa addatti biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiif kennaniin ibsaniiru. Lafti uummata Oromoo fi dhimma siyaasa dinagdee fi dhimma jireenya hawaasummaa isaati. Kanaafis uummanni Oromoo lafa isaatiif jedhee lafee isaa itti dhabee kan ture ta'uu ibsaniiru. Kanarraa ka'uun mootummaan jijjiiramaas lafa sirnaan yoo hin bulchine rakkoo siyaasa dinagdee fi jireenya hawaasummaa Oromoo furamuu akka hin dandeenye murteessuudhaan lafti sirnaan akka buluu murtii jabaa murteessuun hojiitti akka hiikamu taasifameera jedhaniiru. Hojii lafti sirna kaadaastaraan akka buluu taasifamaa jiruunis lafti baadiyyaa fi magaalaa kaadaastaraan galmaa'ee akka hoogganamuu fi misoomuu taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. Yeroo ammaas magaalota 46 fi godinaalee 20 aanaalee 210 keessatti kaadaastarri lafaa hojiirra oolaa jiraachuu himanii magaalota gurguddoo keessatti galmeessi kaadaastaraa yeroo dhiyootti guutummaan guutuutti kan xumuramu ta'uu obbo Isaan kan dubbatan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin waliin ture gaaddisee ittaanaa fi Marshaa Shoopraa turre. Odeeffannoo dabalataa fi fuula Feesbuukii, Yuutuubii, Tiiktookii, Teelegiraamii fi kallacha Oromiyaa hordofaa isiniin jechaa torban oduuwwan kan biroon hangaa walitti deebinutti nagaan nuuf tura.